awwali meeyad mal keesan jira kamitin jira meti qoyat banam nu khoyo yaadi male wafidun dandoo me nasra awwali debi banat ba Allah لا يسوسين غنو متي يسوسين غنو يا يسوسين اتي انتو نزرا غرسم يا مجرتو ما غدو ان تشيفو ان كاسو ان اوفو ان تيسو سوسي سانجرتو نا سوسي نتني منين بخوان كنا وانا تيادي جت كنا يا لي سدي ماي فاميلي جايز اللي تك كنا نمن كان دفع ثانك يو نمن خنين اللي فدا جايز فاميلي مرفي ثانك يو نمتو نمتو بوليس نمن كان جايز زاد دوس انو كي سابان اللي تك ماي فاميلي دي نمو بس ديك سايلي تك جرتو روماتي جايز ابابا غوتا جايز ويني كوفوتي ثانك يو غوتا مجرا ايش من الكين ماجد يسوس غوفتا دان سين جدن وا بيراوان ان جدو كي كلتو مدوفا ثانك سو ماتش ابو غوفتا نجروتي نمچير جمادا غبر چربيتي نبي سان علم مريماتي والنبي ما جرو ستم بك نسرا نبي سان سين بكو اتي خسارتي وبين قبض ودنا فاخرا كما دي ما جرتات نما وبين كو يسوس سين جدما انجرو يسوس نسا غرس مال سيغوتي ان واسيغوتي نتندا mana kan jiru duga da nabira jiraka ani mositi tambe kai me nagarsis wa yesus nuwari yesusin gargara esa jira me nagarsis mana kai ojurat nuwari yesusin bolla bane nuwari yesusin ni sobda yesus kabin biya bate ati engadda turki demte rakko way wan kana sinakes an rakko san fidan siba debi na michana biyala demuf telti yoga te singe sani bolenke yati rakko ko mal no wakata kega kana taati rakko biya sani khaysaabo wan kana yo sente wanin kaburati khobe male deme khadaddetin siguta bakademtu khottu kharaxa ngede bayra biya sana mali fa yesusin ingannere mali nasra disi wan kana disi daga an nama passporti Europa qabu nasra amma saati kanat asbas nagar islamate asbas mal baate baatani baka garagali amma daite mechi khana firakon sanif dafte demte namni wagga sadde sagala chijra id kono passport kono ish soba duga gofta okay wato ko sitti barkanu mati ka jarre goti wani san fadan gote wan namni fi rabbin fene gugote khobe sane gurgurani fi milal fa demani kharasan sifidan kon wanjir malifanin debinere sitisina tay nuf debita malifanin debinere dafani sitisina si agodani ni debita kan processi kana bodan wo fi koti fitachunan danda garu kanu ma bi malis la wagashan jahade achite sa wagga afur wagaja la mal tawda wali ma sobda anin bi khano bratimi wan kan wo man tarkam fachuf gote sin janne yes of course la ragam be la arbitani my family nasra nadaga wanto ko nadaga yamma agartani chiti sini basi ani la lambasa nay ichiti miti kun nadaga ani anyway smart nay but ani gad is my blood please miutina gote mo nadaga jirta gona sindaga malif moyt god ani rakuma wayt sinagi khanin sinje kuma wanin be khuf ya mira miti yada ko nip sachu barbade mal lasra an atina dage san ko sin dagaw ish usera amma saati kana jechuudha saati kana Awurooppaa keessa taayan paaspoortii qabaata islaama yoon arrabse kiristaana yoon arrabse islaama yoon ta'e yoon dhagaa wayii fidee awwaaqa keessanii moobaayilii kana sagada anati sin hoggana yoon jedhe namni tokko namni natti darbe qaccee uffata kooti tuquu danda'u hin jiru keessattuu dhimma amantiitiin jechuudha. Garuu waan tokko laalamma fudhatti. Laal wasitti asina daa Bilal qoy wasitti. Jecha takka si jecha takka. Waan na gaafatten si deebisa nas bar anaafati obsiga obsi. Faayidaa tokko. Na caqasi. Yoo ati kana na keessaan baafne haasaan itti fufaan jiru nasra daqiiqaa tokko haasichi.
Ani waa'ee kee qofaan haasawaa jira waa'ee dhuunfaa keetii qofa. Sakandii tokko asichi sakandii tokko faayidaa tokko ampheenxeen taane garuu milkaa'inni koo hundi eegam pheenxee ta'e naaf ta'e innan gargaarame hundi isaa wanti naa ta'e Yesuusin naa ta'e Yesuusitti amanuudhaan milkaa'e malee milkaa'ee Yesuusitti namanne ani. Tab godha. Okay, dhaggeeffadhu waa sitti hima. Yesuusitti amanee milkaa'e. Hayyee obsi. Ani wanti obsi gaa wanti arreefu siin jee rakkoo jiraachuu fanitti amane waan hunda naa godhe inni immoo maqaan isaa eebbifamu hayyee fixattee dhaabbadhu gaayyee. Okay, galatoomila. Wanti arreefu osooti waan kana naasaayinan siin jee rakkoo waan kanas si dhiibeetu jira Turkii eegadheetti amantaa jijjiirrattee ati rakkoo wayitiin bahuuf gara kana dheeyxee malee si keessaa dhufteetii miti wanniin an siin jeefi obsi gaa hafetadhu wannan siin jeefi waan hin beekuufi ati laali Turkii san namni waggaa 7-8 ta'aa jira wanti amat tokko keessatti anga wanni kun sitee bakka san geesseef waan ati amantaa tana gantee karaa san deemteef gaafa amantaa obsi sittiin hima obsi silaa Yesuustu na gargaara. obsi sagga Yesuus nasraa gursumi nasraan irdata siin baastuuti namaatiitu si jallisuuf sappoorti si godhe maallaqa waliin buusanii si gargaaranii sagalee sii taanii keeziidhaan baate malee Yesuus waan takka godhuu hin danda'u. Inuma ergamaa rabbiiti gabricha rabbiiti ilmi Maryam humaa godhuu hin danda'u. Kanaafi waan hunda kan naa godhe anaan moo Yesuus. No, amantaa waan ganteefuma warri amantaa keetii qabu sappoorti si godhan. Isan natsaa hoggaa 28 moo meeqattaman sana natsaa kan waan tokko namaan goona innan kadhadhee dadhabe. Obboleessoo kanumaaf gante si himne afaan Oromooti rosooti baasaboora natti hin garsiisini sitti himani. Waan ati waan kana gooteef waan wayii jira siin jee. Yoo faayidaadhaa ta'e amma maaliifan hin deebine amma lafti kun amanaan geenye hin deebitu kaa namni bari oguu hatuudhaaf karoorfatee hana san itti milkaa deddeebi'ee hata malee hannan dhiisuu bari yoo rabbiin irraa qabe malee. Gaafa maal argadhen dhufare amman. Dhuftuu sama bar nutiif mangootu matuma keet jiru iftiraachisuma keetiif. Isuma akka tilmaama keetitti yoo man deebi'a gaa. No amma fakkeenyaaf addunyaarra yoo waan gaarii dalagattee suma akaraatti hin gammata. Addunyaarra yoo ibsa qaltee waa funaannattes addunyuma jiraattaa guchira itti akka rabbi si godhu rabbii keetii beeka. Muslahan si yaade malee ammana kiyya si ergisaan jiru bar. Nasra daangaa wayii kaa'ime yeroo amma kanaa booda gaafa kana argate jaalotaan kee gaafa kana argate awwaleen hin deebi'a jedhiiti meemee tilmaama kee nusi taazamnaa biyyi sana. Ani waan san jechaan jiru wanti an siin je'e mana kiyya siyaamaan jiru. Namundinuu Nasra namundinuu tilmaama shaakaa edadhabe ati tilmaama kee kaa'anii an tilmaama gaafa maallaqa argate jedhe gaafa geemii beellamaa sana taphatee ka'e jedhe gaafa siyaaqee waan akkana jalan jiru ani wanti an siin jechaa jiru. Hunda saar caasaa dhufe har'a ga'eera. Akka keetti immoo yoo man deebi'ame. Okay, wanti an siin jechaa jiru laarsima. Yeruma ati Turkitti jijjiirte wallaahi guyyuma saniin beeke ani maaliin jee mucaa kana sammuusaa waan dhiphee waan rakkoo tana keessaa ittiin bahuuf itti seene jaalatee akkanan goone bar ani dhisi awwal amma akkuma normaala akkanama tokko sitti himaa jira amma amantii tuqaan jirru laal. Anaa fi Nasraa fi awwalee haasawaa jira uummanni akkasii beekuu qabdan. Waa'ee koo tilmaamaa jirta nuti amma anaa fi awwalee haasawaa jiru wanti an je'e ana tilmaamaa charri as keessa jirtu waan beekuuf yeroo hedduu waan ittiin nama kana wanti godhan waan hin beekuuf mucaan kun eega Turkii dhaqe amantii kana jijjiire wanti immoo akkana isa godhee waanuma wayii takkatti achiin bahuuf kana godhe malee jaalateetiin miti. Awurooppaa dhaquuf. No, ani yeroo san hin murteesse. Kunoo ati amma as baatee yoo dhage ani amma guura akkasiin jee rakkoo waan kanas si geesse malee jaalattee amantaa kana hin gannee siin jennaani yoo Awurooppaa dhaquudhaaf gane kunoo paasabooraan qabaa ID fi paasaboora ittiin as hin baasneeti. Ragaa kanaa mirkaneessa waggaa takka keessatti siitee kana kasii godhe Yesuus ittiin fakkaatin ummata jallaa karaarraa maqeetu akka jallattee deemtuuf waan kana maallaqa isaanii waliin buusee sagalee siitee keezii siiteesi
suma fayyaddi malee nasraafu mangootu amma naki yoo hojjechaa jiru waan walitti dhiyaanuufin sitti haasaaye malee waan walitti dhiyaanuuf sitti haasaaye malee ani ati dhuftees wani naagootu hin jiru haftees wani naagootu hin jirtu siigalee garuu waan kana osoo beeytu gootee wanti gootuu fi jira rakkoo takkaan boof waan kana goote siin jechuun kiyya itti yaadeeti paasapoora Awurooppaan jira maaliifin amma amantaan gannettee gun agarsiiste amanin jira waniin ani yaada san sirrii ta'uu fudheen jira Nasra na dhagaye my friend yeroo gaarii Waika aasaa dheeraa miti amma na dhagaye Nasra anyway jiraadhu jiraachuun gaaruma garuu galaanan maqaa Yesuusiin irra darbe amma yeroo gabaabaa jiru Yesuus nasuma gursum yaamaa jirta Yesuus ati yaamtu jiru paaspoortii fudhadhee amma ati jaan argitu kana maqaan laatiin hoggaa darbe yeroo sagalii yaalee dadhabe kanan dhageenyatti seenaa koo namni maallaqa amantaan islaamaa yoo khayrii dalagattee addunyaa irrattis milkooytee akhiraa jannata dheeyta malee waa hattee waa arrabsitee rabbi gantee si milkeessu rabbiin maqaan laatiin namni namatti amanu akkanumaa deemu yeroo tokko milkaa'e namatti amantee dhiisi waan kana namatti amanin dhiisi awwalee nama gurguddana jala jira